namni rabbii isaa yaadatu akka nama jiraataati. Namni rabbii isaa hin yaadanne immoo akka nama du'eeti. Arrabaa fi qalbiin rabbiin yaadachuu fi faarsuudha. Kan dhagahaa jirtan chaanaalii keessan Obsaa Miidiyaa Sarvisii. Addunyaa irratti waan uumamanii fi dhugaa jiruu irratti kan isinii dhiyeessinu. Chaanaalii kanaaf warri haaraa taatan sabiskiraayib gochaa, maatiin keenya ammoo laayik gochuu hin dagatinaa. Zikrii jechuun rabbiin faarsuu, qulqulleessuu fi amaloota guutuun isa ibsuu irraa wanta arrabaa fi qalbii irra yaa'u yookiin darbuudha. Fakkeenyaaf subhaanallah, rabbiin qulqullaa'e jechuun zikrii yaadannoodha. Rabbiin akkana jedha: ana yaadadhaa, anis isin yaadadha. Galatanaaf galchaa, nattis hin kafarinaa. Suuratul Baqraa. Ergamaan Rabbii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akkana jedhan: fakkeenyi nama gooftaa isaa yaadatuu fi kan gooftaa isaa hin yaadanne akka jiraataa fi du'aati jechuun maddoonni Sahih al-Bukhaarii ni ibsu. Ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam namni rabbii isaa yaadatu akka nama jiraataati. Namni rabbii isaa hin yaadanne immoo akka nama du'eeti. Namni rabbii yaadatu qalbiin isaa jiraattuudha. Namni rabbiin hin yaadanne immoo qalbiin isaa duutuudha. Kanaafuu gabaabumatti zikrii jechuun arrabaa fi qalbiin rabbiin yaadachuu fi faarsuudha. Zikriin faayidaalee hedduu qabdi. Beektonni gariin akkana jedhu: jiraattonni addunyaa tana wanta garmalee mi'aawaa ta'e osoo hin dhandhamin jireenya tana keessaa bahan. Wanti garmalee mi'aayaan yookiin gaariin addunyaa keessa jiru sun maaliidha jedhamuun yoo gaafataman rabbiin jaalachuu, isa beekuu fi yaadachuu yookiin zikriidha jechuun deebisu. Kitaaba Imaam Ibnul Qayyim keessatti faayidaa zikrii 70 ol tarreessee jira. Sanniin keessaa muraasa haa kaafnu. Zikriin shayxana ni ariiti, ni ukkaamsiti, akkasumas ni cabsiti. Dhugumatti namni yommuu rabbiin yaadatu shayxanarraa fagaata. Yommuu namni gooftaa isaa dagatu immoo shayxanni isatti taphata. Zikriin Ar-Rahmaan ni gammachiisa. Qalbiirraa dhiphinnaa fi gadda ni oofa. Qalbiin mirqaansuu gammachuu fi bal'inna fida. Qalbii fi qaama ni jabeessa. Namni rabbiin hin yaadanne qalbiin isaa ni bututa yookiin qalbiin isaa ni cabdi. Zikriin soorata qalbiiti. Balbala guddaa rabbiin ittiin beeku namtichaaf bana. Akkuma namtichi zikrii baay'isu rabbiin beekuun ni dabalamaafi. Qalbii danda'uu irraa ni qulqulleessa. Wantoonni qalbii dandeessan lama jedhama. Isaanis cubbuu raawwachuu fi gaflaa yookiin ammoo rabbiin dagachuudha. Qalbiin dandii kanarraa kan qulqullooftu waa lamaani. Isaanis rabbiin araarama gaafachuu fi zikriidhaani. Zikriin azaaba yookiin adabbii rabbii fi rabbiin yeroo hundaa yaadachuun rabbiin kophatti isa dhiisuu irraa nama tiksa. Rabbiin yoo nama dhiise addunyaa fi akiratti akka gaddanii fi dararaman nama taasisa. Rabbiin akkana jedha: yaa warra amantan rabbiin sodaadha. Lubbuun kamuu waan boruuf dabarfatte haa ilaaltu. Ammas rabbiin sodaadha. Dhugumatti rabbiin waan isin hojjettan hunda keessa beekaadha. Akka warra rabbiin dagannaan lubbuu isaanii isaan dagachiise hin ta'inaa. Isaan warra finciltootaadha. Suuratul Hashri keessaayi. Rabbiin warroota amanan akka isa sodaatan ajaja. Namoota inni dhiiseen akka waliin fakkaanne irraa isaan dhoowwa. Namoota isa sodaachisuu dhiisan adabbiin isaanii of dagachuu akka ta'e beeksisa. Kana jechuun warroonni of dagatan of fooyyessuu, wanta azaaba yookiin adabbii hamaa irraa isaan baraaru, wanta jireenya gaarii mi'aa kananii fi gammachuu zalaalamii isaan jiraachisu irraanfatan. Kuma isaan rabbiin dagatan rabbiis isaan dhiise. Faayidaa zikrii ergaa hanga kana ilaalle mee amma sadarkaa fi ramaddii isaa haa ilaallu. Namoonni milkaa'oon zikrii irraa siinqii takkaahuu galaa akiraa qopheeffatu. Zikriin daldalatu. Kana jechuun namni zikrii godhu ajrii mindaa argata. Kun daldala kasaaraa hin qabneedha. Yeroo hundaa gara zikrii deddeebi'u. Qalbiin isaanii yommuu zikrii irraa adda baatu onataati. Gaddaa fi dhiphinnaan guutamti. Zikriin meeshaa waraanaa shayxana karaa namatti cufu ittiin waraananidha. Zikriidhaan badii ofirraa deebisuu, rakkoo ofirraa kaasuu, musiibaan isaan irratti laafti. Yommuu balaan isaan gaddisiises gara zikrii dhiyeessu. Qalbiin gaddite akka kolfituu fi gammaddu taasisa. Hasan al-Basriin rabbiin rahmata isaa haa godhu akkana jedhan: wantoota sadi keessa mi'aa yookiin jireenya barbaada. Isaanis salaata keessa, zikrii keessaa fi
quraana qara'uu keessa. Abdallah bin Busriirraa akka odeeffametti namni tokko yaa ergamaa rabbii shari'aan islaamaa narratti baay'attee waan an qabadhu natti himi jedhe. Ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam akkana jedhaniin arrabni kee zikrii rabbii irraa hin qoorin. Jami'a at-Tirmidhiitu gabaase. Kana jechuun dirqamoota amantii biroo kanneen akka salaataa dhiisii zikrii muraasa godhi jechuu osoo hin ta'in zikrii baay'isii godhi shari'aan islaamaa siif salphata jechuudha. Namni akkuma zikrii baay'isu hojiin isaaf salphata, balballi milkaa'inaa isaaf banama. Ragaan kana jecha rabbii ol ta'eeti. Akka milkooftaniif jecha baay'inaan rabbiin yaadadhaa yookiin zikrii baay'isaa. Yaa warra amantaan yaadannoo baay'ee rabbiin yaadadhaa. Ganamaa fi galgalas faaruudhaan isa qulqulleessaa. Inni yookiin rabbiin kan rahmata isin irratti buusuudha. Maleeykonni isaas akkasuma rahmataa fi araarama isiniif kadhatu. Akka dukkana keessaa ifatti isin baasu. Rabbiin muumintootaaf akkaan rahmata godhaa ta'eera. Kanaafuu namni yeroo hundaa rabbiin yaadatuu fi faarsu dukkana cubbuu, badii kufrii, nifaaqaa fi kan kana fakkaatan keessaa gara ifa islaamaa, ikilaasa, gammachuu fi milkaa'inaatti baha. Zikriin sadarkaa yookiin gosoota sadi qabdi. Isaanis zikrii faaruu fakkeenyaaf subhaanallah, alhamdulillah, laa ilaaha illallah, allahu akbar jechuudha. Zikriin du'aayii fakkeenyaaf gooftaa keenya lubbuu teenna miinee jirra. Yoo ati nuuf hin araaraminii fi rahmata nuuf hin godhin dhugumatti nuti warra hongaa irraa taana. Zikrii ri'aayaa yookiin eeggachuun kan sadaffaati. Fakkeenyaaf jecha nama rabbiin yaadatu, rabbiin na waliin jira, rabbiin na ilaala, rabbiin ragaa bahaadhaa fi kan kana fakkaatani. Zikrii kana keessa fooyya'insa qalbii to'achuu, rabbii waliin adaba tiksuu, gaflaa irraa of eeguu fi sheexanaa fi nafsee irraa of eegutu jira. Zikriin nabiyyii gosoota zikrii armaan olii hundaa kan of keessatti qabateedha. Dhugumatti zikriin dhumaa kun zikrii cimaadha. Yeroo baay'ee qalbii waliin kan wal qabateedha. Kophaa fi ummata keessatti dukkanaa fi ifatti rabbiin na arga jedhee namtichi waan yaaduuf badii hojjechuu irraa ni dheessa. Fakkeenyaaf yommuu adda jirtuu fi nafseentee wanna badaa akka hojjettu itti si ajajju yoo akka fakkeenyaatti kaafne fiilmii wal qunnamtii saalaa ilaalu ati rabbiin na arga jechuun fedhii lubbuutee daangessita. Kun zikrii eeggachuu jedhama. Ammas zikriin gosoota sadan kanaan alaa kan biraa itti dabaluun ni danda'ama. Innis zikrii waan gaariitti ajajuu fi waan badaa irraa dhoowwu. Namoonni yommuu waa'ee rabbii walii yaadachiisan waan gaariitti wal ajajanii fi waan badaa irraa wal dhoowwan zikrii godhaa jiru jechuudha. Kun immoo wanta mindaa guddaa argamsiisuudha. Zikriin haala sadiin adeemsifama. Isaanis arrabaa fi qalbiin. Qalbii qofaan, kan sadaffaa immoo arraba qofaani. Adaboota yookiin immoo naamusa zikrii keessaa bakki itti zikrii godhan qulqulluu ta'uu. Fakkeenyaaf mana fincaanii fi naannoo kosiitti zikrii gochuu dhiisuu. Namni zikrii godhu afaan isaa qulqulluu ta'uu jechuunis rigaadhaan afaan isaa qulqulleessuu yoo danda'ame qiilbatti garagaluu wanta jedhu irratti xiinxalluu fi hiika isaa beekuu. Zikriin hunda caalu quraana. Zikrii bartee godhuu fi addaan kutuu dhiisuudha. Beektonni islaamaa nama oduu hin qabne janaabaa ta'e dubartii heedii argitee fi yeroo da'umsaa irra jirtu arrabaa fi qalbiin zikrii gochuu akka danda'an irratti walii galanii jiru. Fakkeenyaaf subhaanallah, alhamdulillah, laa ilaaha illallah, allahu akbar jechuu danda'u. Kanaafuu bakka kosii fi mana fincaanii yoo hin ta'in eessayyuu taane zikrii gochuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf karaa irra yommuu deemnu, konkolaataa yommuu yaabbannu, nyaata bilcheessinuu fi bakka birootis. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ni jedha. Lubbuu kee keessatti gad of qabaa fi sodaata. Sagalee osoo ol hin fuudhin ganamaa fi galgala gooftaa kee faarsi. Dagattoota irraayis hin ta'ini. Suuratul A'raaf. Warra itti dalaguu fi irraa fayyadamnu rabbiin nu haa taasisu. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.